geenyee barannee xumurree maatii keenya irraa buuneerran jedha. Tole, egaa barattee erga eebbifamtee booda maal yaadni kee? Maal gochuu yaada qabda? Egaan akka dhuunfaa kootiitti yaadni ni qabu ofii kootii fi dalagadhee buluun barbaada. Harka mootummaa si'addii kana mootummaan biyya keenyaas fedhii. Akkam jirta? Nagaadha akkam fayyaadha? Nagumaa fayyaa jirtu? Nagaa jirta. Hundi keessanuu baga gammaddanii koongiraasiniin jedhanii. Tole, nama tokko isin keessaa kan gaafiin gaafadheenaaf deebisune. Saani. Ansaar nu deebisu. Eenyu filattan? Nama tokko filadhaa. Ansaar filanne. Tokko ayyee gara kananaaf godhate. Mee jireenya kee hanga hadha barnoota barattee dabarsite waggaa meeqa barattee hadha eebba jala geessetta? Mee namoota sichi baratanuuf dhaamsa akkamii dhaamta? Egaa barnoonni bu'aa bahii guddaa qaba waan ta'eef umurii keenya guutuu hamma addaatti kutaa 12 kaafnee hamma 12 barannee hamma waggaa 4tti dabalannee hamma waggaa 16tti kunoo barnoota irra turre alhamdulillah immoo as geenyee barannee xumurree maatii keenya irraa buuneerran jedha. Tole, egaa barattee erga eebbifamtee booda maal yaadni kee? Maal gochuu yaada qabda? Egaan akka dhuunfaa kootiitti yaadni ni qabu ofii kootii fi dalagadhee buluun barbaada. Harka mootummaa si'addii kana mootummaan biyya keenyaas fedhii nama qaxaruus namni baay'een baratee waan lafa jiruufi ani akka dhuunfaa kootiitti biizinesii mataa kootii uumee ofiifis hojjedhee namaafis carraa hojii uumuun barbaada. Barnoonni koosii kanaaf waan wal qabatuufi ani gara fuulduraatti intarpreneer ta'uun barbaada. Intarpreneer. Tole, galatoomii ulfaadhu yaada gaariidha. Yaadni itti kennite namoota biraallee jajjabeessa. Tole, anaafoo dhaamsa qabda. Egaa namni kan inni ittiin galma ga'uu danda'u hulaan milkaa'inaa hundi barnoota. Barnoonni namni barate ofirra darbee biyyaaf ifata. Barnoonni furtuu waa hundaati. Qabeenya hin banneet, qabeenya hin legedoofneet. Kanaaf namni barate ofii isaatiifis biyya isaatiifis akka qabeenya uumamaatti fayyada. Barnoonni uumama namaatiif waan dirqama ta'eef namni barate ifaadha. Barachuun dirqama waan hundaati. Ati akka keetti akka numti siidhaamu akka hiriyaa tokkotti akka nama barate tokkotti humti siidhaamu baradhu barnoota sanaan immoo nanqa yookaan namni hindeeffamu osoo hin taane baradheen wantan baradhe sana hojiirran oolcha jedhii baradhu hojiittis galii hin milkooftaan siin jedhe. Tole, galatoomaa ulfaadhaa gaa yaada ni nudhaame argitanii jirtu. Hundi keessanuu viidiyoon akka kooppi liinkii sheer jiitu riipoost gochuun dagatina. Asuma mana kana foloo godhaa. Naganaaf qabaadhaa. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagumaan jabaattu? Baga gammaddanii koongiraa jedheen jira. Eebbifamtoota guyyaa boriitiin itti fakkaatu hundi keessan. Tole, baga gammaddan jedheen jira. Asumaan gaafii tokko isin gaafadhaa. Asumaan dhaamsa qabdanullee namootaaf dabarsuu qabdan naa dhaamtu. Eenyuun filattu? Himee nama tokko. Isaan filattu? Tole, itti naasiqii. Ayyee. Akkam jirtu? Nagaa akkamati? Naguma. Nagaa. Maqaa keenyu siin jedhan? Abdoo Kamaaliin jedhama. Abdoo Kamaal baga nagaan gara intarviiyuu Asad Faamiliitti dhufte. Galatoome. Tole, jireenya hanga addaa baratte keessatti mee dhaamsa namoota sichi baratanuuf ta'e namoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'anii lafa jiranuuf dhaamsa akkamii dhaamtame? Egaa akkuma beekamu barnoonni bu'aan bu'ee hedduu qaba. Haa ta'uyyuu garuu bu'aan bu'ii kana hunda injifatanii immoo galma ga'uu waan gammachuu tokko. Barnoonni barbaachisaadha. Eenyuufiyyuu dhalli hundinuu barachuun barbaachisaadha. Baratanii immoo dorgomaa ta'uudhaaf yeroo ammaa keessattiyyuu jalqabarraa kaasanii sirriitti hordofanii barachuun barbaachisaa ta'a. Jalqaba nan isiniin jedhu. Kanaaf immoo dhalli hundinuu barateetu jedhee qaroomnis hin argama. Barnoota keessa waan baay'eetu jira. Baratanii miindeffamuu qofa miti barbaachisaa. Hojjechuuf illee hojii dhuunfaa keetti hojjechuuf illee barachuun si barbaachisa. Erga barattee kaatee hojjette nama jijjiiramaa taata jechuudha. Amma kanarratti dhaloota gara fuulduraatti dhufu wanta dhaamuu barbaadu irra hedduun namootaa miindeffamuudha kan inni kaayyeffatee baratu. Miindeffamuun immoo nama muraasaaf kan inni bahuu danda'u. Utuma baheef immoo miindeffamuun akkuma beekamu yeroo ammaa hojjettoonni baay'ee galiin jaraa xiqqoodha. Kanaaf immoo of jijjiiruudhaaf waan baratan sana sirriitti qabatanii deemuun barbaachisaa ta'a. Yoo waan baratte seeraan qabatte nama jijjiiramaa taata jechuudha. Dhaamsan qabu dhala kanuma galatoomne. Tole, galatoomee ulfaadhu. Ani immoo Asad Faamilii naan jedhanii tiiktoo irratti na beekta. Osoo hin sobiin dhugaadhaan. Sin beeka tiiktoo irratti. Foloo na godhee qabda. Godhee hin qabu. Tole, galatoomee ulfaadhu. Isinillee viidiyoo kana kooppi liinkii sheerii diiti riippoostii gochuu hin dagatina. Asumaan namoota biraa bifa kanaan waan addaa isiniif hin fida. YouTube kiyya sabiskiraayibii gochuun achirratti na eega. Nagayanaaf qabaadha.